Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Maqaan koo Shuumii Garbicheen jedhama. Orotex chaanaalii keessan kan waa'ee kompiitaraa, sooftiweerii fi itti fayyadama isaanii kan isin barsiisu yommuu ta'u, dabalataanis beekumsa waliigalaa irraa kan argattanidha. Maatii chaanaalii kanaa taatanii kan jirtaniif galatoomaa isiniin jechaa, warri maatii kanatti dabalamuu feetanis laayik, sabiskiraayib, sheerii fi koomentii gochuun maatii keenyatti dabalamuudhaan nu waliin hojjechuu ni dandeessu. Har'a immoo kan nuti waliin ilaallu Microsoft Office jalaa Word akkamitti fayyadamna kan jedhu san ilaallaa jechuudha. Jalqabarraa gaafa kaanu akkamittiin Office keenya bannaa yookaan Word keenya Word jettanii barreessuus dandeessu. Startii itti buutanii yoo barbaadan shortcutiitiin deemuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo step-itiin yookaan karaa dheeraa all programmii keessa seentanii Word 2016 kan jettu gara jallaa jirti. Iddoo kan jechuudha ishee kana bantanii argachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo startii tuqxanii Word jettanii yeroo barreessuuf jettanii searchii startii irratti searchii dhuftu san Word jettanii barreessuudhaaf jalqabdan gara olii irratti seenii dhufti. Ishee sana cuqaastu. Yeroo cuqaastanii bifa kanaan seenii dhufaa. Wantoonni fuula kanarratti argitan gara bitaa kanarra kan jiru. Bitaa kanarra kan jiru recently opened dokumentoota dhiyoo bannee jiru yookaan irra deddeebinee banneedha. Gara mirgaarra kan jiran kun immoo blank dokumentii moo tempileetii fayyadamnee moo isa kamirratti hojjenna kan jedhu san yoo tempileetii waan jiran filattanii hojjechuu barbaadanis hojjechuu dandeessu. Amma garuu kan laallu blank dokumentii kan jettu kana blank dokumentii filattu. Yeroo filattan egaa fuula kana argattu jechuudha. Isa kanarratti wantoonni bu'uura jiran isa kami kan jedhu san waliin ilaallaa jechuudha ta'uu hojiitti seeniin dura. Inni gara olii jiran kun tuulotadha. Gara oliirra akkuma argitan meenuu kanaa olitti tuulonni jiru yookaan toolbar jennee quick access toolbarota jennee waamna. Dafnee yookaan ariifannee waa save gochuu barbaanne waa banuu yoo barbaanne steppii dheeraa otoo hin deemin save jechuu barbaanne ishee kanarratti gaafa tuqnu gara save'itti nu ceesisaa. Duubatti undo gochuu barbaanne redo gochuu barbaanne open gochuu barbaanne haaluma kanaan new documentii banuu yoo barbaanne wantoonni kun gara oliirra toolbarii jennee kan nuti waamnu gara oliirratti dhufu. Isaan kana TP kanarratti tuqxanii yoo barbaadan itti dabaluus keessaa hir'isuus dandeessu jechuudha. Isaan kun warri raayitiin tiik godhamee jiru kun warra asirratti mul'ifamanii jiran jechuudha. Warri tiikiin godhamin immoo warri mul'ifamee jiru jechuudha. Yoo barbaadan tiik gootanii itti dabaluu dandeessu jechuudha. Kanaafan itti dabaluus keessaa hir'isuus ni dandeessu jechuudha. Inni kun toolbarii irratti wantoota argamanidha. Gara gidduu kanarratti akkuma isin argitan maqaa dokumentiiti. Maqaa dokumentii keenya amma maqaa kenninee waan hin jirreef dokumenti waan kan Word jedhee jira. Inni kun dokumenti waaniin by default dokumenti waan jedhee qabatee waan jiruufi gaafa save goonu yookaan gaafa ol keenyu immoo maqaa barbaannu kaa'uu dandeenya. Yeroo baay'ee baay'een keenya yeroo Wordiitii waan tokko hojjennee ol keenyu yookaan save yeroo goonu salphaamatti waanuma barbaanne kennina. Fakkeenyaaf XX AA jennee save goona faayila keenya akkas ta'uu qabu jechuudha. Faayila yeroo hojjettanii ragaa keessan waa'ee ragaa asirratti barreessanii sana kan ibsu maqaa sirrii kennuu danda'u qabdu. Maqaa faayila kana dirqama wanta understandable ta'u yookaan wanta hubatamuu danda'u kennuu fi danda'uu qabdu. Garuma oliirra kan jiran keessaa faankshinaalootni kun jiru. Wantoota gurguddoo afurtu jira gara oliitti akkuma argitan bakka karsariin jiru kana argaa jirtu. Isheen kuni
wantoota gara olii kanarratti mul'atan kan dhoksuufis hide gochuuf mul'isuuf bifa kamiin akka mul'atu kan jedhu san kan ittiin murteessinudha. Bakka kanatti fakkeenyaaf auto hide rival kan jettu kan otoo tuqxanii wantoota gara oliitti argaa turtan san haquu yoo barbaadan jechuudha. Deebitanii achuma jalaatii show taabii qofa akka mul'isu yoo barbaadan kan jala jiru san mul'isu jechuudha. Balleessaa commandis taabiis akka mul'isu yoo barbaadan immoo command tab kan jettu sana filattu jechuudha. Isheen kun minimize gochuufi isheen kun minimizeedha. Inni kun xiqqeessuufis maximize gochuufis kan fayyadamnudha. Amma levelii barbaannutti minimize maximize gochuu dandeenya. Inni kun minimize window kan desktop kanarraati cufuu yoo barbaanne ishee kanatti yoo gootan minimizeedha. Deebitanii banuu danda'uu qabdu jechuudha. Inni kun garuu isiniif xiqqeessaa deebi'ee guddisuus immoo danda'a jechuudha. Isheen kun closeedha cufuu jechuudha. Ishee kanatti gaafa buunu hin cufa jechuudha. Completely wanta hojjechaa jirru kana hin dhabamsiisa yookaan appitti banamtee jiru sana cufuuf kan nu gargaaru jechuudha. Wantoonni beezikiin gara oliirra jiran isaan kana. Itti aanee kan jiru meenuuwwanii. Meenuu jechuun wantoota functionality nuti hojjechuu nu dandeessisan kan irratti argannu yookaan wanta hojjechuu barbaannu filannee kan hojjennu jechuudha. Akkuma yeroo kaaffee deemtanii yookaan mana nyaataa deemtanii meenuu fidaa jettanii waan barbaadan sana waan fedhii keessan akkuma filattan bakka kanattis meenuuwwanii jechuudha. File, home, insert, design kan jedhaman kun layout, reference, mailing, review, view kan jennu kun WPS, PDF kan jennu kun meenuuwwan wanta nuti filannee hojjechuu dandeenyu sana jechuudha. Itti aanee kan jiru isaan kun egaa meenuuwwanii tokko tokkoon isaanii gahee mataa isaanii qabu. Faayilii irra kan jiran infoon new faayilii garbiraa banuu barbaadan open gochuu barbaadan save as, create WPS, PDF, print, share, export, close gochuudhaaf faayil kan jedhu irratti argattu jechuudha. Hoomii irratti akkuma argitan wantoota jalatti argitanii jirtan kana hundi isaaniiyyuu hoomii irratti jechuudha kan isaan ibsamanii jiranii. Hoomii irra wantoota jiran kan wantoota beezikii ilaallee guyyaa har'aaf kan ta'u wanta muraasa hin ilaalla. Hoomiin egaa gara jalqabaa irratti akkuma argitan erga meenuu keessan hoomii irra gootanii paste kan jettu jirti. Cut, copy, paint, painter yookaan format painter kan jennu. Isaan kun amma bakka kanaatti kan ibsamanii clipboard jedhamanii waamamu. Clipboardiin copy, cut, paste gochuun painterii yookaan formatii waan ittiin paint goonu kan qabatee jiru kun walumaa qabatti clipboard jennee kan waamnu kana jechuudha kan inni of keessaatii qabu. Inni garbiraan gara itti aanee kan jiru foontiidha. Dhimma foontii wajjin wal qabatanii. Foontii wajjin kan wal qabatanii foontii type, foontii size deebinee increase gochuu barbaanne foontii keenya decrease gochuu barbaanne capitalii gochuu barbaanne lower case, upper case fayyadamuu yoo barbaanne erase gochuu yoo barbaanne yookaan formatii clear gochuu yoo barbaanne bold gochuu, italic gochuu, underline gochuu, gidduu isaa immoo stick through hojjechuu yoo barbaanne jalatti subscript, superscript akkasumallee text effectii jijjiiruu yoo barbaanne kalarii barreeffama keenya yookaan tekstii keenya highlight gochuu yoo barbaanne backgroundii yookaan kalarii foontii keenya jijjiiruullee yoo barbaanne font kan jedhu kana jalatti kan nuti jijjiirru ta'a. Paragraaf jedhee jira. Paragraafiin kunis buuleetii, nambarii akkamitti akka kennuu dandeenyu haaluma sanaan illee multi level
liistii kaa'uudhaaf, gara bitaatti butuudhaaf, insidentii gara mirgaatti siqsuudhaaf, order gochuudhaaf, sort gochuuf kan jennu sana deebinee akkasumallee show and hide fayyadamuu yoo barbaanne illee alignmentii keenya left irra moo gidduu irra moo mirga irra moo justify gochuu barbaanna moo kan jedhu sana. Inni kun immoo laayinii paragraafii gidduu jiru, line spacingii gidduu isaanii jiru fageenya barreeffamoota yookaan laayiniitti jiran sana sirreessuu yoo barbaanne, inni kun immoo shade gochuu yoo barbaanne, dibuu galarii dibuu yoo barbaanne, haaluma sanaan immoo boordarii hojjechuu yoo barbaanne boordariitti dabaluu yookaan hir'isuu yoo barbaanne paragraaf kan jettee qabattee jirtu kun wantoota kana of keessaa qabdi jechuudha. Inni itti aanee jiru istaayiliidha. Istaayilii wantoota barreessinu yookaan paragraafii qabnu san jijjiiruu yoo barbaanne, normaal gochuu yoo barbaanne, no spacingii akkaan qabu, header laayinii lammaffaa, taayitilii, sabtaayitilii goonee istaayilii barreeffama keenyaa yookaan mata dureetti aanee kan jiru wantoota sana sirreessuuf istaayil kan jettu kana jalatti sirreessine jechuudha. Inni itti aanu editingiidha. Bakka kana editing akkuma argitan find gochuu yoo barbaanne, replace gochuu yoo barbaanne, waan tokko barreeffama keessaa barbaade akka maqaa sana replace godhu, akkasumallee select akka gochuu dandeenyu editingii keessatti wantoota kana ilaalla jechuudha. Erga wantoota yookaan qabiyyeewwan wordii kanarra maaltu jira jennee erga highlight isaa yookaan yaada waliigalaa isaa erga hubattaniiti akkamitti immoo copy gochuu dandeenya, akkamitti cut gochuu dandeenya, akkamitti paste gochuu dandeenya yookaan immoo format painterii akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu guyyaarraa kan ilaallu ta'a. Egaa jalqaba paste gochuun dura waan tokko barreeffamaan qabaachuu danda'u qabna. Yoo barbaanne dokumentii garbiraarraa bantanii copy gootanii gara dokumentii barbaadaniitti fiduu dandeessu. Yoo barbaadan immoo asuma irratti yaaliidhaaf barreessine asuma akkamitti akka copy goonu, akkamitti akka cut goonu laaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamuma tokko copy isinii haa godhu. Fakkeenyaaf barreeffama kana copy haa goonu. Wanta copy gochuu barbaadan san select gochuudha. Select gochuudha kan isinirraa eegamu. Erga select gootanii right click copy jettanii bakka kana haa dhufnuti. Amma copy godhannee jirra. Bakka kanatti paste gochuudhaaf yoo barbaadan shortcut fayyadamuu dandeessu. Control plus V fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo right click jettaniima paste kan jettu kanarratti gaafa tuqxan isinii dhufuu danda'a. Yoo barbaadan immoo control plus V yoo jettanii control plus V gaafa tuqxan bifa kanaan barreeffama dokumentii garbiraa irratti barreeffamee jiru san gara kanaatti fiduu dandeessu jechuudha. Egaa copy jechuun normally copy jalqaba wanti copy ta'u select ta'uu danda'u qaba. Amma iddoo biraatiitti kan nuti fidanne dokumentii kanarratti immoo akkamitti akka copy goonu, akkamitti akka cut goonu, akkamitti akka paste goonu ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf ishee kan laayiniiwwan kana lamaan copy gochuu yoo barbaanne jalqaba select gochuu qabna. Erga select gootanii yoo barbaadan bakka kana dhuftanii copy kan jettu kana tuquu dandeessu. Yoo barbaadan achumarra yeroo highlight gootan copy yookaan gidduutti control plus C yoo buutanis control akka qabdanitti C yoo tuqtan copy gochuu dandeessanitu jechuudha. Yoo barbaadan immoo isuma kana copy kan jettu kan gaafa tuqtanii laayinii garbiraatti buutanii enter gootanii yoo bakka kana paste kan jettu kana yoo tuqtan amma copy godhatanii waan jirtaniif paste gochuuf immoo control plus V akkuma achirratti argitan paste or control plus V kan jettu sana yoo tuqtanii maal godhee laayiniiwwan kana lamaan dabalee jira jechuudha. Inni kun akkamitti akka copy goonu, akkamitti akka deebinee paste goonu kan fayyadamnudha. Inni garbiraan ammas cut gochuudhaaf bakka kanatti akkuma argitan
waan ta'ee selecting goone yoo ta'e barreeffama select goone hin jirru yoo ta'e isaan kun deactive ta'anii jiru. Waa select goone irra yoo ta'edha kan isaan active ta'anii kan isaan activity dhufan malee amma haala kanaan copies cuts gochuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif qabiyyee dokumentii kamiyyuu select goone waan hin jirreef cuts copies gochuu hin dandeenyu. Sababii sanaafuu jalqaba qabiyyee dokumentii select gochuu danda'u qabna. Erga select yeroo goonu bakka kanatti active ta'anii jiru jechuudha. Inni jalqaba inactive yookaan akka filannuudhaaf qophii miti ture. Duraan amma garuu copy gochuus cut gochuus dandeenya. Cut jechuun iddoo sanaatii dhabamsiisuudha normaalii keessaa kutuu jechuudha. Cutting ishee kanatti yeroo buutan yoo barbaadan shortcut control plus x itti fayyadamuus dandeessu. Yoo barbaadan immoo erga select gootanii home kana jala dhuftanii cut kan jettu kana tuttu. Yeroo cut gootan bakka sanaa dhabamsiisaa jechuudha. Bakka sanaatii hir'isaa. Garaagarummaan bakka kanatti dileetii fi haquunii fi calistanii backspace'itiin wanta select gootan haquunii fi cutting garaagarummaan samaa inni erga cut goonee booddee bakka nu barbaachisu tokkotti gadi buunee barreeffamoonni garaagaraa booddee kan deebisnee wanta kana fudhannu yoo ta'e wanta cut goone sana deebinee paste gochuu dandeenya. Wanta cut goone jiru sana deebinee paste yeroo goonu qabiyyeewwan kana gidduu galuu qaban galchinee booddee dhumarratti wanta cut goone san deebinee paste goone fayyadamuu dandeenya. Yoo akkasumaan delete goone yookaan delete erga select gootanii delete keep bu'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo backspace'itii yoo balleessan garuu undo yoo gootan malee yookaan duuba yoo deebistan irraa kan hafe wanta sana deebitanii argachuu hin dandeessan yookaan paste gochuu hin dandeessan jechuudha. Cut fi deleting garaagarummaan isaa isa kana iddoo kanatti copy paste cut akkamitti akka gochuu dandeenyu laallee jirra. Inni garbiraan format painteridha. Format painter jechuun fakkeenyaaf odaa kan jedhu kan formatii isaa otoo jijjiirre bakka kanatti fakkeenyaaf select goone iddoo kana akkuma argitan fontii keessatti font type isaa Times Roman yookaan waan ta'e erga filattanii ishee kan Alloy Garden kan jettu san erga filattanii font size isaas dabaltanii fakkeenyaaf 16 jennu yookaan 18 amma barreeffama bakka kana jiru yookaan formatii odaan qabdee jirtu kan bakka biraatti isuma kana formatii kana fayyadamuu yoo barbaadan irra deebinatanii steepii amma isa kana sirreessuudhaaf fayyadamne sana steepii sana dhiistanii maal gochuu dandeessu kanatti amma odaa kan jettu yoo barbaadan select gochuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo barreeffamuma gidduu sarkerii kalsarii kan maawuzii keessan erga tuqxanii booddee bakka kanatti format painter kan jettu sana tuqxanii yoo barbaadan immoo shortcuts fayyadamuu dandeessu. Control plus shift plus C yoo gootan copy godhatan yookaan formatii painterii keessa ready gootan jechuudha. Iddoo barbaadan san iddoo select gootan san immoo deebitanii control plus shift plus V immoo formatii keessan sana irra deebitanii akka barreeffamichi fudhatu gochuu dandeessu. Amma formatii isa kana erga sirreeffannee ishee kana click goona. Click erga goone amma maawuziin karsarii ishee jijjiirrattee jirti. Formatii mallattoo dibduu waan ittiin dibduu qabatee dhufa karsariin keenya odaa kan jettu kan formatii kana akka qabaatu kan barbaannu fakkeenyaaf isa kana barbaanna yoo ta'e select gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo select goonu maal goone formatii odaan kun qabu iddoo kanaaf irra deebineefi jechuudha. Otoo formatii isa kana hin jijjiirin formatiin isa kana filanneetu bakka kanatti dhufee formatii wal fakkaataa isa kanaaf isa kana formatii painterii fayyadamne formatii wal fakkaataa formatii odaa kanaa fi bakki kun qabu akka wal fakkaatu
godha jechuudha. Gabaabsaatti bakka kanatti kan isin hubachuu qabdan irra deddeebinee foormaatingii hojjechuun yookaan al takka wanta hojjenne sana reuse gochuu yoo barbaanne foormaatii jalqaba hojjetan reuse gochuu yoo barbaanne yookaan irra deddeebinee fudhachuu yoo barbaanne format painterii kana fayyadamnee reuse gochuu dandeenya jechuudha. Shortcutiinis haaluma sanadha. Iddoo foormaatii barbaadan sana filattanii control shift copy kan jettu filattanii dhuftanii select gootanii control shift v gaafatti buutan yookaan foormaatii isa kanaaf fiddanii isa kanarratti dabaltu jechuudha. Gabaabumatti clipboard irra wantoonni jiran paste, cut, copy, format painter kan jennu kun clipboard kan jedhu kanarratti kan sirreeffaman yookaan wantoonni nuti clipboard irratti hojjennu akkamitti akka copy gochuu dandeenyu, akkamitti akka cut gochuu dandeenyuu fi akkamitti paste akka gochuu dandeenyu akkasumas format painterii fayyadamnee foormaatii barreeffama tokkoof yookaan qabiyyee barreeffama as keessaa foormaatii kenninee fi irra deebinee foormaatii sana fayyadamuu yoo barbaanne immoo format painterii fayyadamnee akkaataa itti foormaatii keenya sirreeffannu ilaallee jirra. Paartii tokkoffaan yookaan kutaan tokkoffaa asumarratti nu ga'a irraa akka barattan abdiin qaba. Galatooma.